الحمد لله ربي كنتان يا أمة نبي كراساني غلبابي لغزاب غرفرمنا الله والله يا ربي وكل كل قلبي داني أكيد ندابي يا ديني جميع خدمنا قرآن قرآن فديسا نمنكي جبديسا يا جماعة برادي سايا واسنوب ديسان قدنا يا ربي ربك لك شكرين ولا جسني مؤمنك عندما سني كمشي كرا قرآنا يا رحمن بدكتيني نتاسس غير ديني أبوزن جبسني أبدراتي شار كمفنا قرآن قرآن فديسا نمنكي جبديسا يا جماعة برادي سايا واسنوب ديسان قدنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتو كبجمتوت دعوتوتا في هردفتوت نور ميديا كن كدعوتا جرتن سجنتا كوبي نور ميديا إرّا إسيني دربود سجنتا كن كان قويا هرّا إرّت كسماتو كبده إسيني فديا دجر بتدرين هرّا كبنه إسيني فديا نس أمانان مال وانجت كولي لالوتا كسمان كي كان قويا هرّا إن إساتي دلتن eessatti guddatan amma hoo eessa jiraatan jechuun keessan waan hafan qabne inshaallah afaanuma isaanii irraa kan dhageettan ta'a. Egaa ustaaz waamicha nuur miidiyaan isiniif godhe awwaattanii yeroo keessan aarsaa gootanii as istiidiyoo keenyatti nu argamuu keessaniif maqaa daawwattoota nuur miidiyaatiin ulfaadhaa galatoomaa isiniin jecha anaa dhuf baganagaan dhuftan. Egaa osoo sagantaa keenya kan guyyaa har'aa qabannetti hin darbin dura mee ustaaz eessatti dhalatan maqaan isaanii hoo eenyu eessatti guddatan amma hoo eessa jiraatan waan jedhurraa kaana inshaallah isaanumarraa kan dhageettan tahaa kallattumaan gara isaaniititti. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كسمة واميتشن ورو كيساني في سنس قالتو ماجدا أني مكانكو محمود حسن إليمو جرما كايتلالا دي قدين أرسيلتا أنا شاشمان نيتي naannoo Oromiyaa jechuudha. Akkasuma naannoo sanitti guddadhee jiddumaan godinuma Arsii Lixaa akkasuma godinaalee Oromiyaa keessa naannawa godina Arsii Lixaatti kan argaman achuma keessatti guddadhee ammatti ammoo as magaalaa biyya Masrii magaalaa Kaayiroo keessa jira yeroo ammaa kanatti. Egaa kabajamtoota keenya Ustaaz Mahmud eessatti akka dhalatan maqaan isaanii eenyu akka ta'e isaan irraa dhageettanii jirtanii ulfaadhaa galatoomaa jennaani inshaallah kallattumaan gara sagantaa keenya kan guyyaa har'aa qabannetti seenna. Mee ustaaz amaanaa jechuun maal jechuudha? Amaanaan maalidha? Bismillahir Rahmanir Rahim. Amaanaa jechuun waan guddaadha. Wanta ammaan tana keessatti yeroo ammaa tana keessatti hedduu nama biratti baay'ee dagatamee namni bakka hin kennineef irraa isa tokko. Garuu rabbi biratti hedduu ulfaataadha. Amaanaa jechuun akka afaan Oromootitti yaboo jechuudha. Yookaan namni tokko tokko akka afaan ammayyaatitti imaanaa jedheeti afaan Arabaa kan akkasitti maqsee itti fayyadama. Amaanaa jechuun waan namni nama bira kaa'e. Akka kitaabaatti amaanaa jechuun kullumaa yalzimuka adaa'uhu wa hifzuhu. Cufti waan ati geessuun bakka silaa barbaadameen geessuun dirqamatti si qabatu guutuun amaanaa jedhamee beekama. Mee amaanaan eessaa eegala? Eessaa jalqaba amaanaan kun? Amaanaan ka jalqabu duraan dursee rabbiin kenna dhimma amaanaa kanatti hedduu itti dhimmamee ibsa jechuu Quraana keessatti. Tokkoffaa rabbiin yeroo nabiyyoota ergu nabiyyoota erge keessaa nabiyyoota kamiyyuu nabiyyii amaanaa eeggatu erge jechuudha. Jibriil irraa kaasee akkasuma haga nabiyyoota guutuun baatu namoota amantaa qaban nama waan silaa itti ergaman kanallee ni geessa jedhu rabbiin laalee kalqii isaa keessaa nama akkasii ergata jechuudha. Rabbiin walumaa galatti ibaadaa gara kalqiititti yeroo beeksisu karaa nabiyyootaatiin nama akkas amaanaa qabu erge jechuudha. Cufti nabiyyootaatu ka gara ummata isaaniitti dhufan inni lakum rasuulun amiin jedha yoo of ibsan. An gara keessanitti ergamaadha. Akkasuma ergamaa amantaa qabu jechuudha. Waan geessu kana keessatti waa ittiin dabale waa irraan hin dhibne nama akkasii ta'anii
ummata isaaniititti ufifsan jechuudha. Rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam osoo ergamin dura Muhammad Amiin jedhamanii beekaman jechuudha. Yeroo jaahiliyyaa yeroo diiniin hin beekamne keessatti nama amaanaa eeggatu nama waa bira yoo kaanii jedhan waan san akka bira kaanitti geessu keessaa isa tokko jechuudha. Kanaaf Rabbiin wasxana'tuka linafsii jedhee quraana keessatti yeroo nabiyyanaa Muusaa faarsu waan isaa dubbata jechuudha. Galatooma gosti amaanaa meeqa? Amaanaa gosa garagaraatitti laallee qoqqoonnee laaluu ni dandeenya jechuudha akkuma kitaabni itti ibsetti. Amaanaa fil ibaada amaanaan ibaadaa keessatti الأمانة في المعاملات والإنجرين كيست والإنجرين هواسا كيست الأمانة في الأسرة ماتي كيست أكسما الأمانة في السياسة والرئاسة بلشيسة كيست سياسة كيست قوسا غرغراتي لالو ندن دين يجور واحد دو كيسة سينا يجور أغوستي أمانة كون كاوسو را دبني يرون إسا هدو إبسو رافي كانون جيني يجور أبالا فايدان أمانة وماتي faayidaan amaanaa namni tokko amaanaa eeggate yoo ta'e rabbi birattis kabaja qaba jaalala rabbii illee argata akkasuma nama birattis kabaja argata fakkeenyaaf amaanaa jechuu kana akkuma duraan ibsuuf yaalle amaanaan wanti tokko faallaa isaatiin beekama amaanaa jechuun diddul khiyaana faallaa ganuuti amaanaa jechuun faallaa ganuuti namni tokko amaanaa yoo eeggatee jedhe akkuma jaalala khalqii birattis argatee makhluuqa birattis khaaliqa birattis argatee makhluuqa birattis argata jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko amaanaa yoo eeggate namni isa jaalata nama bira fudhatama qaba isa dhugoomsan fakkeenyaaf fudhannaa biratti fudhatama argatu isaa irraa nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaam osoo ergamin dura nama amaanaa eeggatu ta'anii waan beekamanii fi jaartiin isaanii Khadiijaa ta jedhamtu jaartii jalqaba fuudhan rabbi sirraa isaan haadhatee naaramumtoota Khadiijaa ta jedhamtu rabbi sirraa jaalatu amaanaa isaanii irraa kan ka'e ofii isiiti hawwitee jaarsa itti ergatte jechuudha rasuula keenya alayhi salaatu wassalaam akkamitti amanamummaa isaanii beekte yoo ka jedhamu taate qabeenya itti kennitee isii yeroo san keessa taara qabeenyaa turte qabeenya isiitiin daldalaa turanii mucaa maqaan isaa Meesaraa jedhamu kan isiin duraan qabdu jechuudha waliin ergitee akhlaaqa nabiyyi irraa gaafattee alayhi salaatu wassalaam nama amanamaa ta'uu isaanii ergitee qabeenya san keessatti yeroo wajjin hojjetan keessatti ilmeetaan isaanii baay'ee olaanaa akka ta'e waan argitee fi akka itti heerumtu gaafatte jechuudha. Akkasuma nabiyyanaa Muusaan alayhi salaatu wassalaam guyyaa gara biyya Madiyan deeme. فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس لقى مدين مقا ساجد أبوه أمة هدو أجرت أركان أمني بشان أبافته بكسنتك والجان أرجاني أجبرت دبرتوتا لمان جولي شمرا لمان ورفعني وكا زحمة وان بشان الرت قدتي أكا أبافتنين دبني رئوتا إساني دودو بخلابة أرجي قال ما خطبكما ما لي ركون كيسان sababni as ummata kanatti dhiyaatanii bishaan kana obaafatu hin dandeenye rakkoon duuba isin dhaabu maalidha jedhanii haala isaanii irraa gaafatanii maal jedhan isaan nuti abbaan keenya dadhabaadha haqa ummanni kun obaafatee ka'ee warri humna qabu kun dugda duubatti dacha'uuf obaafachuu hin dandeenyu eega isaan obaafatanii akhira irratti eenye yoo namni biraa deeme akkasitti obaafannaa jedhanii itti ibsan fasaqaa lahuma jaraas waamee nabiyyanaa Muusaan aslii isaanii irraa nama humna illee qabu nama jajjaba kurree bishaanitti qadaadamu kan harka tokkoon irraa fuudhee obaasee fi geggeessa jechuudha. Isaan deemanii gara abbaa isaaniitti yoo galan akkamitti daddaftanii hadha galtan jennaani nama akkanatti nu obaasee jedhanii waan ta'ame kana itti odeessan jechuudha. Kalaas nama kana deemaatii waamaa jedhee itti erge jechuudha. Shamarran san lameen keessaa takka itti erge dhattee Muusaa nabiyyanaa Muusaa alayhi salaam waamtee deebite. Yeroo san keessatti akka aadaa namaa namni nama tokko yoo tola oole waa namarra barbaada. Nabiyyanaa Muusaa alayhi salaatu wassalaam waa irra hin barbaanne gara gaadisaatitti garagalee haala garaan isaa beela'eeruun du'aa rabbi qofa kadhata. Itti dhufanii waamanii yeroo waaman keessa akka warri mufassirtootaa jedhamutti mucayyoon afootti jalaa deemti nabiyyanaa Muusaan dugda duubaan osoo deemu qilleensi miila isii kanarraa huccuu isii irraa saaqee kootu dugda duuba kiyya deemiitii karaan kana jedhina akeekii jedhee mucatti du'u ofiititti deebisee mucattiin duuba akeekaatti deemtu osoo deemtu manaan bayan. Eega manaan bayanii
abbaan ijoollee tanaa nabiyana Muusaa alayhi salaam wal baranii akkamitti akka biyyaa baay'ee gool odeeffatan booda mucayyoon nama kana hojjataa nu taasisi nama humnallee qabu akkasuma nama imneetaallee yookaan amaanaa isaa eeggatu jettee abbaa gaafatte akkamiin beekte jedhamtee mucayyoon tun yoo gaafatamtutti namni kun humna isaa kan beekeen harka tokkoon kurree buqqisee bishaan nu baasuu isaati imneetaa isaa ammoo yeroo sanitti waan irraan barbaanne yeroo ani sawaamee dhufee afoo isaatti deemullee dudda duuba kee deemi karaa na akeekii naan jedhe akkasitti beekte walhaasil nabiyana Muusaan achi biratti waggaa aga 10 hojjataa ta'e isaan bira ture imneetaan yeroo jiruu duniyaa keessatti illee walii nama galcha akkasuma nabiyana Yuusufis alayhi salaam yeroo biyya Misraa keessatti imneetaa isaarraa kan ka'e sadarkaa hedduu ga'ee jedhama. Kun faayidaa amaanaati. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya hanga boqonnaa muraasa booda walitti deebinutti obsaan nu eegaa. الله والله يا ربي وكلوا كل قلبي دامي أكيدا ندابي يا ديني يا خدمنا قرآن قرآن فديسا نمنكيد جبديسا يا جماعة برادي سايا واسنو بيسان قدنا يا ربي ربك لك شكري والله جسني مؤمنك لما سني كما شكرا قرآنا يا رحمن بدكتيني نتاسس وغير ديني أبوزا من جبسني أبدراتي جار كمفنا Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya boqonnaa muraasa booda walitti deebinee jirra. Inshaallah mee ustaaz miidhaan amaanaa hoo maal fakkaata? Miidhaan amaanaa hedduudha. Amaanaa namni amaanaa hin qabne munaafiqa keessaa isa tokko. Sababni isaa Rasuulli alayhi salaatu wassalaam aayatul munaafiq 3 jedhan. Mallattoon munaafiqaa 3 jedhan. Munaafiqa dalagaadhaan kan munaafiqa nama taasisu jechuudha. Munaafiqni nama islaamummaa mul'ifatee kufrii garaa keessatti dhuunfatu kun munaafiqa i'tiqaadiyyi jedhama. Munaafiqa amaliyyi kan jedhamu dalagaadhaan kan munaafiqa ta'u nama maal ta'u namoota 3 keessatti argamu akka riwaayaa biraatitti wanti 4 keessatti argama. Sadiin sun idhaa haddasa kadhaba nama yeroo haasawu kijibu wa idhaa wa'ada akhlafa yeroo nama beellamee waadaa galee jedhe waadaa san kaadu wa idhaa tumina khaana kun ammoo nama imneetaan amaanaan bira kaa'amte amaanaa san ganu namni tokko yoo amaanaa ka ganu taate amaanaa ka nyaatu yaboo ka nyaatu taate namni sun alaamaa munaafiqaa keessaa alaamaa tokko qaba jedhamee beekama. Kun miidhaa amaanaa keessaa isa tokko. Inni biraa Rasuulli alayhi salaatu wassalaam hadiisa keessatti maal jedhani guyyaa qiyaamaa yuqaamu likulli ghaadirin liwaa cufa nama ganuu dalaguutii fi baandiraa yookaan alaabatu isaaf dhaabata indastihi teessuma isaa biratti jedhan turfacu lahu biqadri maqdaratihi ol isaa fuudhamti akkaatama sadarkaa ganuu isaatiin akkaatama ganuun isaa baay'ateen ol isaa fuudhamte haazihi ghadratu fulaan tun ganuu ebaluutii jedhamte guyyaa san ummata khalqii hunda biratti illallaa bayeete awaajama jechuudha. Namni sun eebbifama jechuudha faddahama jechuudha. Kun miidhaa amaanaa qabdu keessaa isa tokko. Akkasuma nama birattis amanamtummaa isa dhoggee namni bakka tokko isaan kennu jechuudha. Nama amaanaa nyaatu fudhatama qabu jechuudha nama birattis. Akkasuma rabbi birattis fudhatama qabu kun miidhaa amaanaa balleessuu qabu jechuudha. Faallaan amaanaa hoo? Faallaan amaanaa kun khiyaanaa jedhama. Khiyaanaa jechuun yaboo nyaachuu yookaan ganuu dalaguudha. Rabbiin يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. ربي هنغنينا رسولا هنغنينا أمانا نياتنا جي ربي وتخونوا أماناتكم جي دبت جيجو كان جيجون ناو براتس نمني وان أكا ملتو أرسدين كان أغرسيسو أكاسو خائنة جي خائنة جيجون منافقة جي جيجون أمانا كان ربي هدو إتأججيرا أدوا الأمانات إلى أهلها جي أمانا جيسا جي أكاسما أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك. أمانة قرنا نمس أمانية تجيس نقوت التير نمس جن اللين جنين جن ربنا أمانة الفيس والرا إن أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال أمانة السماوات الرفيديرة قار الرفيديرة دتشي الرفيديرة هن صداعة صدر كان أمانة والفور أمور راك كاي
fudhatuu sodaataniiti fa'abeeyna diddaa inkaaraa osoo hin ta'in nutti ulfaata hin dandeenyu yani uzurii himatanii didan jechuudha dachiin ibsamaanillee gaarrillee amaanaa وحملها الإنسان فأبين أن يحملنها بعدته صداتنا معنا وأشفقنا منها هن صداتني الرا صداتني ديدن جيتشورا فرنين دندين يعني كان في وحملها الإنسان بنين آدم مهم بعدته إنه كان ظلوما جهولا يعيد ربي واي أمانان حدثون قبوان هم بين نفجتشا لبو في ميلاته كسم الله لا ليت بنين آدم أمانا كفرته جرا كان أمانان صدركا كنا هنتي بكما جيتشورا جزاكم الله خيرا ما علمنا ما وما أكيست أمانة يجتشوك أبا علمنا ما بكهدو أمانة يجتا أكو دران جل كبر رتكافني أمانة إبادة كيست ربين إبادة نركاي كارجوتو أمانة نركاي أكاسما سلان إساتوك أمانة كيسا ربي وان كان جبريل إنجد إرجع نبي بيسساتو لكراساتو عليه الصلاة والسلام صلاة قباء الرد الوامي ربين قمات قباء ربين سماوات تربرة رسول ربي عليه الصلاة والسلام التنقل شيء كون أمانة را إبادة ربي نبرا كاي قوتون إسا أمانة را كان بلسون أمانة ربي يوكا يبو ربي يوكا ما إيمان ربي نبرا كاي نياني رجتشو رجع حسن أكسما إيمانان يوكا أمانان أسرة كيستني أرجمتي حديث كيس الرسول عليه الصلاة والسلام ما جد كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته شفتي كيس تسيرة شفتي كيس وانت ستن إراني قافة تمتنية أبا مناتي السيرة يعني ماتي سارت وانت سيسي إراني قافة كان يجون ماتي نساء أمانة هاتي مناتي السيرة يعني ماتي أبا منا كيسن وانت ست إراني قافة تمتنية كان أفو أمانة رئيسي برد هذا صدركا خادم نتسيرة وانت إراني قافة تمجينا متكتي قديمة يجوا أكاسم جارتين جارست أدمت أمانة رسول الله عليه الصلاة والسلام إن أشر الرجل إرهما نما رجل نمتج يفدي إلى امرأته وتفدي إليه إرهما نما جران دتشي كان كيستي أبا منا جارتي وفي وجين جراتو هريرو والإنجيلين ناقول بريسا باي تشيتسن أوديسو ينمت إرهما نماتي يندتشي كيسن أكاسم جارتينس تجارست يا تجارس وجين جرين راوته بريسا باتي تشيتسن نما براتي تمتو إرهمتو كم أمانة ياتي جورا كان في نمني أمانة نياتي جري أكما دوران كامل ربي براتس نما براتس هدوت إكاتا أكاسم أمانة هريرو حواسم والإنجيلين ناكيست نمني تكونا بريو تكو بريو كهذا لغو فكينا أمانة تكلم أنكم كي منك يكيتي وأنتكم أكمل شاكيتي تتلالي أكهوان كيتي تتلالي تكلنا إني ملاك أسمبي قفا جاء قوتتي رافضتو قفا يو خلالو تاتي هجيسا أمانة متاو فيتي فرأتي أكاكو فيتي فرأتي كان دلني تاتي كباليسي ويا سملاك فرأتو تاتي حراما ياتي نمني دل صفتو ساكاسو دل صفتي ويا إني أمرت ملاك أسنكر أوغتو تاتي أمانة ياتي أكاسو سياسة كيستس أمانة فكينا في نمي توكو بكا توكو وظيفة ويوكا هجي ويرغتي كهجتو يوتاتي هجي موتم ما هاتو أمانة تسر جرا أكما فكينا في موتم ما بيبولش أمانة ومتا قبطيرا فايدة وفي لالون قبو نما جروبي غري توكو چلالون قبو غلدوم ما لالون قبو والكتوم ما لالون قبو صدركا هن كيست أمانة أنا صدركا هن هاتي سينمي دلقام حديث توكو كيست رسول الله عليه الصلاة والسلام نمتيجي وباديات وكوسوسان هاسا قرن في وقافت متى الساعة قياما يوم يا إرقام ربي جناني إذا ضيئت الأمانة فانتظر الساعة يو أمانان إرقرمت يوكا ميرمت يوكا بلي فمت قياما إيجيا وكيف إضاعتها أمانان ميرمو يجون أكم جناني إذا أسند الأمر إلى غير أهله يو أنقول يوكا أمرين قرنا مساني ملي تت إركفمت قابسا قياما إيجيا miidhaan amaanaa mallattoo qiyaamaa keessaa isa tokko jechuudha. Gaafii kiyya kan guyyaa har'aa qabadde xumuradhee jira inshaallah. Mee dhaamsa daawwattoota Nuur Miidiyaatiif qabdan yoo jiraate asumaan carraa kanatti fayyadamaatii daawwattoota kennaaf dhaamsa dabarsaaf. Waa'ee amaanaa irraa wanti dhaamuu barbaadu amaanaani aakhira irratti namni amaanaa eeggate dhaaltuu jannataa ta'a. ربي القرآن كيسر دبته والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون جده آخر الرد أولئك في جنات مكرمون جده
آيات براكي ستم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون جرا كنافي وانتوتا أمانة جرا مكان كيست بالتاغر كرتا كيست أكسم والإنجيلين هواسا كيست تستئي أكسم إبادة كيست تستئي أمانة جيتشو وانتربي واجبا ورقا يكون هندي ونقبطو في ميدان أساس ويا آخرات التهدو الفاتوان تأيف والجنال أبني واليادة تشيبني ماتي الراجل كمني هجيت تجيرو أف أكا يالو جتشو مربادا نما تدلق من هندا رب هاتاسو جتشو مربادا إيجا كبجمتوتا في دعوتوتا في هردفتوتا نور ميديا سجنتا كنا كم جوجا الرا كبني أما واي أما أنا الرا أك تجمدن أك برتن هندي كيسنو أبدي كمنا أن سجنتا كنا كبيسة كان سينيفليس أو بليسة كيسن مصطفى قاسم gama ogummaa kaameraa fi teknikaatiin kan nufaana turan Dr. Muhammad Amin Izzaddin hanga sagantaa qophii biraa qabannee walitti deebinutti fi amaanillah wabillahi tawfiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh قرآن قرآن فديسا نمنكي دي فديسا يا جماعة برادك سايا واسنو بيسان قدنا الحمد لله ربي كنتان يا أمة نبي كرازاني غلبابي يوزا غرفرمنا الله والله يا ربي وكلو كل قلبي داندي أكيد ندابي يا ديني جميع خدمنا قرآن قرآن فديسا نمنكي دي فديسا يا جماعة برادي سايا واسنو بيسان قدنا يا ربي ربك لك شكرين ولا جسني مؤمنك عندما سني دمشي كرا قرآنا يا رحمن بدكتيني نتاسس غير ديني أبو جنون جبسني أبدراتي جار كم